am original, you fake. My friend Shivani Daku is here. If he will snipe, you finish. Where is snipe? When he will become rich, he will snipe. Where is Rich even? Where? Where is Rache? Jarsi get fair, Rache. I swear to God, Rache, come. Jarsi get fair. Namitin kurang kamu gun. Tadi yo Jarsi get fair na rabai. Go out, Rache, come. Rache jala the mona jala the na. Rache no. Thank you, family, thank you. Lensa, Samira, Big, Oromia. Bisha, he's not real. He's faking. Tell Rache everyone invite in Oromo Ivan Yani. language, he's fake. Fake it atini. Afa nama rakkate gargaaran gaafa rakkatan rabbi nama dhaqqaba waan rabbiin isinii kenneen bira dhaabbadha armeen tun waan itti jabaattetu fuuldura namaa dhaabe malee kutattuu jabduu barsiiftuu akkasuma nama daldaltee jiraattu ilma ofii sadarkaa guddaan ga'u nama deemu keessaa isee tokko kanaaf armee tana kunishiif hin malu daa'imni kun bakka guddaa ga'u jennee mana jireenyaan qabanii bakkan taane jiranii bakka sanii baafnee mana ijaarree fi mataa nagaatiin akka jiraatan gochuu even yoo dadhabamee jedhe waanuma mataa keessa galfama jireenya wayii ijaarraaf jennee yaannee kana goonee jirra bira dhaabbachuu warroonni barbaadan hundi keessan niyyaa keessan itti fufuu dandeettan Oromoo welcome baga nagaa dhufte. Okay. Munir Nasir. Oye. Akkami nagee baga nagaa dhufte. Fayyaa keessanii naguma biti. Jirra galata rabbii. Mee maan nuun jetta waan jechaa jirru kana. Anillee ni gargaaran jira garuu amma guyyaa sadii booda dabootni guyyaa sadii kana booda na ba'a. Ayyee rakkoon hin jiru ni yaaddu ta'e hagana ni yaddee fi jiraanan galchaaf jedhi maqaa kan keessi qabannaa tiktaaka kan kee hin beennaa ofeoloo irraa qabna wal dubbifna rakkoon hin jiru. Rakkoon qabu Muniir jira Muniir rakkoon qabu nan bashaafna. Ayyee fayyaa ta'e akkaawuntii asirra barraa'e kana screenshot godhadhu rakkoo miti. Okay, kabira Oromo is Laga keessanii uummata keenya. jirra galata rabbii Oromo is the king of kings. Mucaa lafa ol guddatu kana birrii 5,000 galchaaf amma. Amazing, welcome. Akkana bakka. Thank you. Bakka fuutetti rabbi si haa deebisu aboo. Rabbi si rakkisin. Kan sii kenne sirraan fudhatin. Rabbiin ol si fuudhe gas hin deebisin. Rabbiin si haa milkeessu obboleecha kiyya. Ayyee galatoon. Warroonni nu biyyattan. Warroonni nu galchitan. Warroonni qalbiin keessan isin cabee waan kennitan dhabdanii taabtaa birraa hanga sheeritti harmee kanaa fi singitan bira dhaabbattan rabbiin isin haa milkeessu. Rabbiin isinii yoo hin qabaatin illee rabbiin duniyaa osoo yaadin rabbi isinitti haa kennu. Egaa nuti waan jennu qabnu waan keessan haa dubbatu. Sagaleen isaan jira. Mi'ooti maqabatee ta'a rabbiyaa. Kan kajaru kana galcha. Layyaan kajaru galcha. Okay, gammadii baasi naa bahuu dide. Layyaan kajaru ka layyaan santamii lama kan galcha. Sorry. Warri muuduu karaa. Maay. Maanan gargaaru. Maay akkami? Maay dubbadhu. Maay. Bakka lama sadii amma. Aboo ani.
Yeroo lama waamnan bakka balleessi. Maal jenna? Okay, nama biraa onnaa Okay, nama biraa. Okay, Hingabu. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akam? Jirtu akkam nagaa fayyaa keessan? Jirra galata rabbi. Fayyaadha? Fayyaadha alhamdulillahi bakka jiraattan maaltu jira? Mee waan jiru dhagahaa jirta atis dhageettee ol seente gargaarsarra jirra. Gargaarsa harmee singitanii fi singitan. Mee waan kana maannoon jetta in argita harmee isaatii fi isaallee argaa jirta. Kanarratti maannoon jetta maannoo gumaachite. Wallahi kaa gumaacha inshallah hundaa'u isin bira jira garuu isa sobaa osoo kaaniin taane garuu ammoo akka tasaama namaa keessatti arginaan dhaabadhee ilaalee inshallah kalaas walumaan jirra kaa ammatti itti jirtan immoo. Ayye ammatti itti jirra yoo rabbi si dandeessise galchii fi yookaan illee du'aayii godhiif. Ilaa wallahi waan danda'u irraa hin galchaani. Suma dhugaatii rakkoon qabu keessan inni akkaawuntii jalatti barreessan qabadha. Mucaa qacalee kana hoon hin jabeeffatin inni jabe kana dhugaa rabbii kana bira osoo hin taane fi keenya bubeenne gargaaru waan nurra jiraatu. Ayyee rakkoon qabu galatoon. Okay. Sume dubbat. Okay, Abdi Oro. Wayye. Naguma akam? Jira galata rabbi. Waan nu haasaa jirru kana maal jettaa? Yaada gaariidha nullee bakka hin gargaaru. Akkawantiin jira kabarraa eeganamu. Akkawantiin kabarraa eegan. Arasa. Oromiyaan qabu. Sam. Tume tana maiki ka birrat. Assalamu alaikum. Sagaleen kun dhaga'ama? Waalaikum. Inna gama maan dubbanne ati sume? Sayyidu. Mungkin dekat utara. Mesti nak kawan dia.